Gudda. Araji ko na keessatti jaamu fedha arabaa wayii godhi. Baddu malee saree ijanni qanii. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Yee gurbaa. Maalin immoo. Abjuu wayii argeen ture halkan akkanaa fiigtu barbaadeen ture. Tolee siifanni ko natti mi. Biddeen kun gogaan nyaachaa bule maalidha garuu? Deebii rafi waxii sii baas. Hello abba. Ookoo guddaa. Muyyaan inni xiqqoo iskiriptoolee himse. Maal? Dhufe bakka dhufe. Amma maal gochaa jirtu ture? Amma maasaasiitii barreessaa jira. Maal gochii naa bilbilteere? Iskiriptoo bittee fi akka uftuu sitti henname. Hello. Boru birthday keetii daa'imni furraammii tokkittiin akkan argamne jedheera jaarsi itti miiroo takeetti. Ati sun argamtu jechaadha. Guddaa. Araji ko na keessatti jaamu fedha arabaa wayii godhi. Baddu malee saree ijanni qanii. እኛ ፈኖች በነጭ መኪና መንገድ ተዘግተናል። ኦሮሞቹ ደግሞ መንገዱ አጥቷል። እንዴት እንደሄዱ እናያለን። ካሜራን ከሌ አቲ እናቴ ጌተሱ ኡምሪ ላላ jetteemi kiyammoo hagama kaatina deettu laalaar kaamera laalach hayyeeka ijoollee laalaa hagama akka ta'u beeka een beekee achi laal No folcha haati manaa keessanii umriin isaanii waggaa 40 waan ta'eef takkarra dhaluu hin danda'anii takkattiisanuu Allahu alami. Akko ufii qorteesseen tekaarakko. Lukkuun haatee waan ufiin qaltu baaftee jedhani akka xiyyaa tanaadha. Kottaa buna duydani. Ingiliffaan yoo na waamte malee hin dhufu. Abu English kottaa buna duydani. Akkasii miti. My wife drink is come on drink is a coffee jedhe. My wife Wafi miti my wife jedhe. My wife drink is a coffee. Coffee man nyaachifta biyya nyaachifta. Marisin ana afaan kana nana asofsiisina isiniin hin jenne. Konfii maaliidha ati ka konfii jettu? Koofii jedhame konfii. Allah waayif jedhame.